Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ima isin taati sultanatti si maqaasaa naa hime na booduu barbaannaan maqaan koo ibliisi maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fataasi godhuu fi bakka deemturiisi fataasi godhuu fi bakka deemturiisi. Allahu akbar. Lakkiin dhiisu jee anis mana rabbii gochaa jechisaallee yoo na raase qalbii ibliisis naan jee ati darba keessaa takkabataa jettee toofachuu dandeessaa takkabataa jettee toofachuu dandeessaa. Allahu akbar. Fataa jechuun beenaan saahiba gootee salaata keedii si oolii gad naa ta'e zinaa dabalatee si jaalaa fi qabni ana harkaa qabaa kana hunda bari ana harkaa qabaa kana hunda bari. Allahu akbar. Yeroo gabaabtutti haala si mijeessaa baasii tokko malee anaatu si geessaa baasii tokko malee anaatu si geessaa. Allahu akbar. Achi saahiba gootechuun na jabeessee magaalaa salphinaa qabatee na geessee forsoo maniyye si jiruu koo balleesse qaballak biqootti si yoo feetee sarari qabaltiin na bira sodaatiin tabi qabaltiin na bira sodaatiin tabi. Allahu akbar. Liqeeffadhu nyaadhu sodaatiin hidhaa fireendii yoo feetes anaatu si fidaa fireendii yoo feetes anaatu si fidaa. Allahu akbar. Waan biraa yoo feetes jimaa fi sijaaraa waa tokko sodaatiin irraa kaasidaara akkasiin na sobee iblis na dabaasee jireenya namarraa qubatti na baase jireenya namarraa qubatti na baase. Allahu akbar. Waan darbee yaadu qobaati yeetaa'ee waan darbee yaadu qobaati yeetaa'ee wayyaa jeenaa kan toosee qaabbinaa baadee gama rabbii guddaa toofachuu barbaade gama rabbii guddaa toofachuu barbaade. Allahu akbar. Ya Rabbi boje harka kol kabe ani sarkate ramatan ko kabe dini ko nanti nanti di ramata akan dia baru arka bijannata akan dia baru arka bijannata. Alhamdulillah yukri Rabbi buddha karena maktasi subhanta ya donga ya abba ramata irkola bajaba ani simale irko nyunga ba ani wasimale irko nyunga ba. Allahu akbar. Syaitan nasobe Syaitan na sumnang wami kabalese irko bilang kabu ani sittidese ya abba ramata nafkut ya abba ramata nafkut ya to ko nafkut ita sa duty rufte la fada nafkut ita sa duty rufte la fada nafkut. Allahu akbar. Mamna kan taje syaitan na rode walitti da decha gargar bani bote walitti da decha gargar bani bote. Allahu akbar. Ya bole won ko ibada jebe sayo pe tan gamchu la bararam mudinki mana lachu salata Qur'ana kana tiki mana lachu isa ko rabbi rabbi ini